Jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi ka gaanfa Afrikaa Maayik Haamar har'a dijitaalii yookaan karaa marsaa intarneetiin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Itoophiyaa keessatti yaalii araara buusuu deemsisaa turan ibsanii jiru. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessaaf lolli humna waraanaa furmaata ta'uu hin danda'u ka jedhan Haamar gareeleen lamaan walitti dhufanii rakkoo isaanii karaa nagaa akka furachuu qaban hubachiisanii jiru. Deemsa nageenyaa kanaaf gufuun ijoon maal akka ta'e gaafatamanii gareelee lamaan gidduu walamantaan jiraachuu dhabuu ennaa ibsan rakkoo walamantaa dhabuu jedhanii irra deddeebi'anii dubbatan. Walitti bu'iinsi kun karaa nagaadhaan akka furamu Yuunaayitid Isteetsi tokkummaan mootummoota gamtaa Afrikaaf qaamotii kabiroo waliin akka carraaqee itti fufus hubachiisanii jiru. Qoonni Yuunaayitid Isteetsi deemsa nageenyaa sanaaf deeggarsa gochuu akka ta'e kan dubbatan Maayik Haamar furmaanni ijoon ka dhufuu danda'u lammiiwwanuma Itoophiyaatiin jedhanii jiran jechuudhaan Iskindar Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Kana ilaalchisuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen jilli addaa Haamariif hojii raawwachiiftuun dhimma eembasii Ameerikaa ka Finfinneetti argamu Tireesii Jaakobsan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif ittaanaa isaanii Dammaqa Makonnin waliin mari'atanii jiran. Akka mootummaan jedhutti yaaddoo Ameerikaan waa'ee lola haaromfameef Eertiraan deebitee walitti bu'iinsa keessa seenuu akkasumas marii gamtaa Afrikaan durfamuu jalqabuuf tattaaffii hatattamaa cimee itti fufuun akka irra jiraatu mari'ataniiru. Jilli addaa kun dhimmootii gargaarsa namoomaaf itti gaafatamummaa laalchisee qaamotii wal fincilan waliin mari'atanii jiran. Jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi ka gaanfa Afrikaa Maayik Haamar bakka bu'aa olaanaa kan gamtaa Afrikaa Oluseegun Obaasanjoo waliin yeroo adda addaatti wal arguudhaan Yuunaayitid Isteetsi adeemsa nageenyaa kana attamiin deeggaruu keessatti michuu akka taatu laalchiseellee mari'ataniiru. Gama biraan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa har'a ganama fuula Tiwiitara isaanii irratti akka barreessanitti waraanni Eertiraa Takazeedhaa qabee hanga Iroobitti adda waraanaa maraan haleellaa raawwataa jira jedhan. Lolli hamaan Maayikuulii, Zibaan, Gadanaa, Addi Awaalaa, Raamaa, Tsaronaaf Zaalambassaatti geggeessamee jira jedhaniiru. Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan waaltaan ajajaa gama bahaa qaamotii murteessoo ta'an kan kaaba gama dhiyaaf murni raayyaa waraanaa komaandoo 3 Eertiraarraa ramadamanii jiru jedhaniiru. Humnoonni addaa Amaaraa akkasumas faannoon duula sanatti makamaniiru jedhan. Eertiraan raayyaa waraana ishee mara bobbaasaa jirti. Humnoonni keenyas gootummaadhaan ofirraa ittisaa jiru jedhu Obbo Geetaachoon. Asmaraaf Finfinneerraa hanga ammaatti deebiin hin kennamne.